derivative of simple trigonometric function la. So trigonometry akkamitti derivative akka gochuu ilaallaa here. Just trigonometry ni jirani, just sin x cos x then tan x sec x jedha. Jalqabamu yommuu derivative goon jarri kun lamaan basic dha. So isaan basic kan lama sin x yommuu derivative goon cos x dha. Kun immoo yommuu derivative goon minus sin x ta'a. Then tan x immoo sec square x ta'a. Haala kanaan deemnaa jechuudha. So just prove isaa ilaaluudhaaf xiqqoo nama rakkisaa. Sababni isaa maaliin osoo quotient rule nu barbaachisa. Quotient rule kana nu barbaachisa. So mee ilaallu tan x is equals to sababni isaa quotient rule kun gara fuulduraa irratti just product rule, quotient rule, chain rule jedha waan laalluuf kana simply amma setti maal qabattu sec square x ta'a jechuudha. So kanaafuu here just sin x maalini derivative isaa cos x dha. Cos x derivative isaa maalini sin x dha jechuudha. Bifa kanaan solve gochuu dandeenya simply isa kana. Garuu immoo quotient rule ka jennu maalini quotient rule yommuu hima tokko derivative goon, for example f of x is equals to just a over b function, just this is the function bifa kanaan nuu kenna. Then a derivative goona jalqaba times b isa kana jechuudha, minus b derivative goona ergasii times a over what over b square jechuudha. For example f of x kenna let's say 2 over x jennu jalqaba lakkoofsa akka hima kanaatitti a derivative goona. A jechuun lama jechuudha. Lama yoo derivative goon 0 ta'a. 0 constant, any constant number yommuu derivative goon 0 ta'a. Then times what times x minus then what x derivative maal ta'a 1 ta'a times what times 2 over what b square jechuun isa kana square gochuudha, x square dha. So kanaafuu kun 0 ta'a is equals to minus 2 over x square ta'a jechuudha. Bifuma kanaan just tan x is equals to maal ta'a just sin x over cos x ta'a. Then akka hima kanaatti jalqaba maal jennaan sin derivative goona. Sin yoo derivative goona maal jennaan cos x nu kenna times maal jennaan b bifa kanaan jechuudha. Equation kanaan deemaa. So cos x dha. Then minus isa kana derivative goona. Cos yommuu derivative goona maal jennaan sin minus sin x nu kenna. Then times maal jennaan sin x dha over what cos x the whole squared goona jechuudha is equals to cos times cos square x then what minus times minus positive sin times sin square x over kana the whole square dha cos the whole square dha. So akka seera sin fi cos saniititti sin square x plus cos square x meeqa ta'a 1 dha. So partiin gubbaa kun 1 over what cos square x dha.
ammas identity irraa 1 over cos x maal inni sec x dha wajjin wal qixa. Yoo square goonu immoo square yoo goonu 1 over cos square x is equals to sec square x dha. So himni kun maal ta'a? Sec square x dha. Kun maal inni tan x dha. Derivative tan x isa kana nuu kenna jechuudha. Just kan biraa immoo let sec x ilaallu. Sec x derivative isa ilaaluudhaaf 1 over what cos x dha. Kana derivative kuna jechuudha. So kanaafuu jalqaba maal inni isa gubbaa kana derivative goona. Derivative yommuu goonu 0 times cos x minus maal inni cos x derivative goona. Yoo derivative goonu minus sin x times 1 over what cos square x yommuu the whole square goonu is equals to maal nu kenna? Partiin kun maal inni 0 ta'a. Minus times minus plus, so sin x over cos square x dha. So kana jechuun immoo sin x over cos x times cos x dha. Then sin over cos partii kana jechuudha. Partiin kun maal ta'a? Tan x times 1 over cos x dha is equals to kun immoo maalii wajjin wal qixa? Sec dha. Sec x tan x dha. Kun maal inni derivative maal ta'e? Derivative sec x isa kana ta'a jechuudha. Inni biraa immoo just cosec x is equals to 1 over sin x dha. Derivative isaa yoo ilaalu just one derivative yommuu goonu 0 times sin x minus what sin yommuu derivative goonu maal ta'a? Cos x times 1 jechuun isumatuma isaa ta'a. Then what sin x the whole squared then is equals to what kun immoo partiin kun 0 ta'a minus cos x over sin x times sin x dha. So partiin kun maal ta'a? Just cos over sin x is equals to maal ta'a? Cot faallaa taaniiti jechuudha. Faallaa taanii kooti ta'a. So kanaafuu minus cot x times 1 over sin x ta'a. Then 1 over sin x maal ture? Cosec dha. So minus cosec x times cot x kun maal wajjin wal qixa? Derivative cosec x ti jechuudha.